Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኮ አሜን። ከበጀምቶታ ጃለተምቶታ ማቲ ዋቀዮ ijoolleen haadha keenya qulqulleetti duroo maariyaa biyya keessa biyya laateessanii kan nu daawwachaa jirtan maqaa waaqa jiraataa Yesuus Kiristoosiitiin nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu akkamiin turtanii akkamiin saatii kana eegdanii eeni waaqii gooftaan keenya galateeffamuun amala isaa galatni horii isaa kan ta'e maqaan isaa kan ulfaatee kan kabajame kan ol jedhanuuf haa ta'u deessoo haadha isaa dubroo maariyaam maqaan ishees kan ulfaatee kan kabajame kan galateeffame nuuf haa ta'u ameen. maatii waaqayyo ergamoota toloota hundumaa akka kennaaf aangoo isaaniitti maqaan isaanillee kan ulfaatee kan ol jedhanuuf haa ta'u ameen. maatii waaqayyo hundumti keessan baga geessanii baga guyyaa yaadannoo haadha keenya dubroo maariyaam guyyaa boqonnaa ishee nagaadhaan geessanii kadhannaan ishee eebbishee araarsummaan ishee nurraatii adda hin ba'in ameen. maatii waaqayyo baga geessan jecha faaruu tokko erga waliin faarfannee booda jecha sagalee waaqayyo waliin baranna. waaqayyo gooftaan keenya hunduma keenya nu haa gargaaru. si galateeffannaa dubroo maariyaami si galateeffannaa dubroo maariyaami abdii waan nuuf taateef akkaakumni namneef 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 si galateeffannaa dubroo maariyaami si galateeffannaa dubroo maariyaami waan nuuf taateef akkaakumni namneef abdii waan nuuf taateef akkaakumni namneef abdii waan nuuf taateef akkaakumni namneef olichisin baanneem kunoo argameera si keessan mul'ate ifni nuuf ba'eera iddoo dhiphaan noosnoos abdiin qabnu seeneef daandii badeessaasaan maqaa keetiif ceene abdii waan nuuf taateef akkaakumni namneef abdii waan nuuf taateef akkaakumni namneef laaleeftulee aaroon ishee gaara siinaa asillaatee moosee siin hundaa darbinaa guyyaa jimaataanuuf badhaasa taateetta arras mirgaa ilmaa kee teessee nu araarsitaa abdii waan nuuf taateef akkaakumni namneef abdii waan nuuf taateef akkaakumni namneef jedheera waaqayyoo dhufeensi fayyisaa ulaa keenya addaamiif eegeera waadaasa kanaaf si faarfanna maariyaam sin nuffinu markabni noo isiidhaam kan keessa jiraannu abdii waan nuuf taateef akkaakumni namneef abdii waan nuuf taateef akkaakumni namneef dhaloota keessaanus erga taane tokko maariyaam si jibbine yoomuun deemnu cooko kakuun ilmoo foofne har'as nuuf si qofa si uumanaa roomnaa hin uffannu moofa abdii waan nuuf taateef akkaakumni namneef abdii waan nuuf taateef akkaakumni namneef si galateeffannaa dubroo maariyaami si galateeffannaa dubroo maariyaami waan nuuf taateef akkaakumni namneef abbaa sagalee kanaa kan ta'e maqaan waaqa keenya uumaa keenya qoricha keenya
Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame kan galateeffame nuuf haa ta'u. Ameen. Haati keenya Dubroon Maariyaam abdii kan nuuf taate waa'ee cubbuu keenyaaf ammas gara fuulduraattis araara dhiifama akka nuuf kadhattu araarsummaan ishee akka nurraa adda hin baane fedhaaf jaalala ishee nuuf haa ta'u. Ameen. Maatii Waaqayyo guyyaa har'aa haati keenya Dubroon Maariyaam maaliin yaadatamti jennetii waliin ilaalla. Guyyaa har'aa yookaan waxabajji 21 haati keenya qulqulleettiin Dubroon Maariyaam kan isheen ittiin yaadatamtu boqonnaa isheedha jechuudha. Haati keenya Dubroon Maariyaam boqonnaa ishee amajjii 21 guyyaatti awwaalcha yookaan immoo geessaan ishee gaafa adoolessa 16ti. Kanaaf maatii Waaqayyo haati keenya Dubroon Maariyaam ajaa'iba gurguddaa kan hojjechaa turte. Ammas mana keenyaaf hojii keenya adeemsa keenyaaf ajaa'iba isheedhaan jireenya keenya hir'uu keenya nuuf haa guuttu. Ameen. Maatii Waaqayyo gabaabinumaan kan ilaallu Dubroon Maariyaam hiika maqaa ishee irraa kaanee ilaalla. Jechi Maariyaam jedhu jecha afaan Ibraayisxiidhaan Maariyaam yoo ta'u hiikni isaa haadha namoota baay'ee jechuudha. Haadha namoota baay'ee jechuudha. Haati keenya Dubroon Maariyaam haadha namoota baay'eedha. Akkuma abbaa keenya Abrahaam jechuun abbaa namoota baay'ee, abbaa namoota hedduu, abbaa namoota danuu akkuma ta'e kanas kan argannu seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 15. Akkuma kan haati keenya Dubroon Maariyaamis haadha saba baay'ee kan taatedha. Kadhannaan ishee eebbi ishee nurraatii adda hin bahin hanga bara baraatti nu faanaa jiraatu. Kanaaf maatii Waaqayyo Maariyaam jechuun hiika iccitii maal jedhudha jennee waliin ilaalla. Abbootiin hafuuraa maqaa haadha keenya qulqulleettii Dubroon Maariyaami maqaa ishee akkana armaan gadiitti hiiku. Maariyaam jechuun gara mootummaa Waaqayyootti kan nama qopheessitu, gara mootummaa Waaqayyootti kan nama galchitu jedhu. Kennaa yookaan qabeenyaa yookaan soorummaadha. Dhala namaaf qabeenyaadha. Dhugumatti haati keenya Dubroon Maariyaam qabeenyaa keenya. Dhugumatti ittiin boonuu qabna, ittiin of jajuu qabna. Haati keenya Dubroon Maariyaam fooniinis lubbuunis mudaa kan hin qabnedha. Mudaa tokko kan hin qabne tasuma haati keenya Dubroon Maariyaam uumamtoota hundumaa ol kan taate, uumamtoota ol uumaadhaa gadi kan jirtu, giiftii namoota baay'ee fi lafarratti damma samiirratti yaam akka jedhamtus beektonni mana amantaa keenyaa nu beeksisan yookaan nu barsiisaniiru. Yaam Maarii jechuun damma yommuu ta'u yaam samiirratti haati keenya Dubroon Maariyaam dammadha, dhugumatti dammadha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti dhugumaan isiniin jedha anaan kan amanu hojii an hojjedhu hundaa inni immoo ni raawwata, kana kan caalu ni raawwata jechuudhaan hordoftootaaf dubbateera. Kanaafuu Waaqayyo haadha isaaf akkasuma hordoftoota isaaf maqaa hin banne maqaa kabajaa kenneeraaf jechuudha. Yaadannoo bal'aa bara baraa kenneera. Akkuma yaadannoo bara baraa mana isaaf dallaa isaaf keessatti kenneera. Macaafa Isaayaas boqonnaa 56 lakkoofsa 5 irratti jechuudha. Kanaaf jechi kabaja jedhu gooftummaa fi olaantummaa kan agarsiisudha. Fakkeenyaaf haati keenya Dubroon Maariyaam gooftummaa osoo hin taane kabajni ishee olaantummaadha. Sinii galaa yaa kiristaanota, olaantummaan ishee kabajadha. Kabajni ishee olaantummaa isheedha jechuudha. Kanaaf kabajaan isaas hojii isaa mul'ata. Kabajnis hojii isaatiin mul'ata. Faaruu Daawit 18 lakkoofsa 1 irratti akkasuma seera ba'uu boqonnaa 16 lakkoofsa 7, tokkoffaa moototaa boqonnaa 8 lakkoofsa 11, raajicha Isaayaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 Waaqayyo
waaqayyo kabajamaa waan ta'eef haati waaqayyo mo'aa qulqulleettii dubroon Maariyaam homtuu kan ishee hin hanqatin guutamtuu kan taate waaqayyo kan ishee foo'e waaqayyo kan ishee filate waaqayyo kennaa bara baraa waaqa irraa kan nuuf kennamte haadha keenya dubroo Maariyaamidha jechuudha. Maqaan ishee kan ulfaate kan kabajame kan galateeffame nuuf haa ta'u. Gararraa uumamtoota kan taate ishee kabajamtuudha. Isheen bara baraan araarsituudha. Haati keenya mudaan qabdu. Gonka mudaan qabdu. Kanaaf uumamtoonni waaqayyoo hundi kabajamaadha. Kabajamaa moo kabajamaa miti? Harka waaqayyoon kan uumaman hundumtuu kabajamaadha. Eenyutu kabaje? Waaqayyotu kabaje jechuudha. Kanaaf kan waaqayyo kabaje hadheessuu hin dandeenyu. Kan waaqayyo ulfina kenneef salphisuutii hin dandeenyu jechuudha. Kanas kan argannu wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 akkasuma tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 7 akkasumas tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 14 irraatii arganna jechuudha. Kan waaqayyo kabaje yookaas uumamtoota harka waaqayyo kabajee uume waaqayyo ulfina kenneef filate haadha keenya jechuudha. Dubroo Maariyaam. Kanaaf hadheessuu salphisuu kan danda'u kan jiraanne ta'uu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf maatii waaqayyo kanaaf yeroo hundumaatti jechuudha waaqayyoon galateeffachuutii qabna jechuudha. Yesuus Kiristoos kabaja isaa ajaa'iba isaan darbaa ajaa'iba isaa gaara Dabre Taaboor irratti kan inni mul'ise ka'umsa isaa fi ol ba'umsa isaas isheerraa ibseera jechuudha. Achirratti ibseera. Eessarratti? Gaara Dabre Taaboor irratti ajaa'iba isaa agarsiiseera. Kanaaf maatii waaqayyoo kanas kan argannu wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 11 Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 akkasumas tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irraatti jechuudha. Booda lammata dhufaatii isaattis jedha. Dhufaatii isaan ni ibsa. Dhufaatii isaatiin ni ibsa. Maal ajaa'iba isaan raawwata. Waaqayyo gooftaan keenya ajaa'iba isaa gochuutti hin callisu. Maaliif? Uumaa waan ta'eef. Uumamtoota isaaf bifa harka isaan kan uumaman hundaaf ajaa'iba isaa ni raawwata, ni fayyisa, ni jiraachisaa jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya tokko keenya nu haa jiraachisu. Ameen. Waaqayyo nu faana haa jiraatu. Kanaaf maatii waaqayyo giiftii keenya dursee kan kabaje waaqayyoodha. Eenyudha? Waaqayyoodha. Haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamin dursee kan kabaje waaqayyoodha. Kan waaqayyo kabaje immoo nuti salphisuu hadheessuu hin dandeenyu. Kanaaf waaqayyo dursee kabaje. Waaqayyo dursee foo'e. Raajonnis karaa waaqayyo isaaniin ibseen karaa raajiitiin ishee ilaalaa kabaja ishee dubbataniiru. Akkuma Isaayyaas dubbate. Isaayyaas illee ajaa'iba ishee osoo gara fuulduraatti kakuu moofaa keessa kan raajaa turedha. Kan inni raaje, kan inni dubbate, hin hafne ni raawwate. Maaliif waaqayyotti ibseef jechuudha. Kan waaqayyo filate ishee ta'uu raajonni darban dhugaa ba'aniiru. Kanaaf misraachoo itti himuuf gara isheetti kan ergame qulqulluun Gabri'eelis ishee kabajeera. Qulqulleettiin Elsaabeet hafuura qulqulluun isheen kakaasee haati gooftaa koo garaa kootti dhufuun akkamitti ta'e akkamittiin jetteen haati gooftaa koo gara kootti dhufuuf naaf hin ta'u jetti. Kabajetti. Maaliif? Haadha waaqaa ta'uu ishee beekte utuu haati gooftaa keenyaa garaatti baachee jirtu jechuudha. Yohaannis mul'ata isaatiin aduu gonfattee addeessa miila isheetti gaditti kan qabdu
mataa ishee irrattis urjiiwwan 12 kan ta'eef jechuun kabajni samii irratti ol jedhee kan arge abbaa keenya qulqulluu Yohaannisidha jechuudha. Kanas kan argannu mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasee hanga dhumaatti yoo ilaalle waan ajaa'ibaa argarra jechuudha. Kabajni ishee samii irratti ol jedhee kabajni ishee samii irratti ol jedhee arguusaa kabajeeraan raajotarra caqasuuf raajiin Daawit daaraa warqee gonfattee haguuggifattee mootittiin mirgaa ilmaa ni dhaabbatti kan jedhe kabaja giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamidha jechuudha. Kanas faarsaa Daawit faaruu 44 lakkoofsa 9 irraatii arganna. Kanaaf maatii Waaqayyoo manni kiristaanaa keenya kabaja giiftii keenya waan beektuuf fi waan amantuuf amantoota hunda kabaja dubroo Maariyaam ni barsiisti jechuudha. Kabaja giiftii keenya amantoonnis kanuma beekanii ishee ni kabaju, haadha keenya ni kabaju, ulfina ni kennuufi jechuudha. Abbaa isaanii kan ta'e qulqulluun Efreem galata isaatiin roobi irratti kabaja qulqullootaa hundarra kabaja Maariyaamiitu caalaa jedhe. Kabaja eenyurra? Kabaja qulqullootaa hundarra kabaja Maariyaamiitu caala jechuudhaan ragaa ba'eera. Kanaaf nutis kabaja qulqullootaarra, kabaja ergamootaarra kabaja Maariyaamiitu caala jennee dhugaa ba'uu qabna. Kabajni Maariyaam uumamtoota hundarra ol kan taate, uumaadhaan immoo gadi kan taate haadha keenya dubroo Maariyaamidha jechuudha. Kanaaf kabajuu qabna. Kanaaf ulfina laachuufi qabna. Ergamoonni kan isa sodaatan tattaafattoonni samii irratti kan isa galateeffatan durroon Maariyaam garaa isheetti eessa isheetti gadameessa isheetti ni baaqte, ni ulfoofte, ni baatte. Isa addunyaan kun marti hin dandeenye isheen ni dandeesse, Waaqayyo dandeessisee ulfoofte jechuudha. Erga ulfooftee booda haati keenya dubroon Maariyaam uumamtoota hundumaarraa ajaa'iba addaa kennaa addaa kan argatte, Waaqayyos immoo isheef waadaa hedduu galeeraa jechuudha. Kanaaf ni caalti qulqulluu Sillaasee keessaa tokkichaaf bultoo kan taate, ilmaaf bultoo kan taate kanadha jechuudha. Kanaaf qulqulloota hundaaf bultoo taasifatanii ishee kabaju akka qulqulloota hundumaarra ol jettee ol kan kabajamte ulfina ishee kan laatanidha jechuudha ergamoonni Waaqayyoo. Kanaaf maatii Waaqayyoo haati keenya dubroon Maariyaam guyyaa har'aa ajaa'iba addaatiin kan yaadatamtudha. Boqonnaa ishee jechuun maal jedha abbaan keenya qulqullichi Yaareed qulqullichi dootillee durumayyuu ni jira. Boqonnaan haati keenya dubroo Maariyaam hundumaarraa addadhaa jedhe. Maaliif? Ni boqotte. Waaqayyos immoo waadaa galeeraaf akka kaatuuf, akka gara samiitti ol baatuuf. Kanaaf ol baateetti dubroon Maariyaam jennee kan faarfannu ol ba'uu ishee dhugaa kan nuffaan qulqullootni hedduun jechuudha. Ajaa'iba ishee kan dubbatan. Kanaaf nutis immoo ajaa'iba haadha keenya dubroo Maariyaam dubbachuuf maaltu nu qaanessari? Maaltu nu saalfachiisa? Saalfachuu hin qabnu. Qaana'uus hin qabnu jechuudha. Haati keenya qulqulleettiin dubroon Maariyaam ajaa'iba gurguddaa raawwachaa turteetti moo turteetti. Kutaa itti aanutti bal'inaan ni ilaalla waliin. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf maatii Waaqayyo waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam ergamaan Gabri'eel Waaqayyo irraa ergamee samiidhaa dhufee galateeffatee kabaje. Elsaabeetis ilma namaa bakka buutee galateeffattee kabajjeetti. Kanaaf yaada koof yookaan yaada keessaniin kan dubbanne miti. Maaliif macaafa qulqulluu irra jira. Kanas kan argannu wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti, akkasuma wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 46 hanga 48tti Elsaabeet galateeffachuu ishee,
ergamaan Gabri'eel galateeffachuu isaa ragaa nuuf ba'a. Kanaaf maatii Waaqayyo nuti ragaa qabaanneeti malee callisneeti miti kan kabajne, callisneeti miti kan ulfina laanneef. Haati keenya Dubroon Maariyaam maqaan ishee kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Mootummaan addunyaa hundi akka isheef bitamuuf raajiidhaan dubbatameera. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 12 mootonni lafarraa akka isheef sagadan akka isheef bitaman dubbateera. Mootoleenisiif hin bitamne ni du'u. Ilaalaa, mootiin kantiif hin bitamne ni du'u ni badu jedheera. Warreen ishee jibban maqaa ishee kan hin waamne, maqaa ishee kan godaansisan boruu mataa isaanii gadi qabatanii ni bitamuuf ni sagaduufi jedha raajicha Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 14 irratti. Kanaaf warreen si jibban hundi mataa isaanii gadi qabatanii kophee miila keef ni sagaduu jedha haadha keenya Dubroo Maariyaamii mul'ata raajotaatti jechuudha. Kan raajichi Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 4 akkasuma 14 irratti faarfannaa Daawit faarsaa 44 lakkoofsa 8 hanga 9 haadha duukaa bu'ootaa Eela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 26 Elaa Yohaannis haadha Elaa mucaakii Elaa haadha kee yemmuu ittiin jedhe Yohaannisis kennaa isaa sana jechuudha ni fudhate. Kennaa bara baraa kan taate haadha keenya Dubroo Maariyaamiin ni fudhate. Haadha taate dhala namaa hundaaf. Yohaannisiif haadha jedhamte, uumama hundumaaf kennamte. Haadha isaatiin immoo ilma kee ittiin jedhe. Kana jechuun nuyiif haadha isheen haadha keenya nuti ilma isheedha jechuudha. Akkatti ilaaluu qabna. Kanaaf haadha keenya erga nuuf taate salphisuu hin qabnu. Ulfina laachuufii qabnaa jechuudha maatii Waaqayyo. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf gonfoo wareegamtootaa maddisiistuu ifaa addunyaa kan taate haadha keenya Dubroo Maariyaamidha. Akkasuma Hisqeel boqonnaa 40 lakkoofsa 1 kan waa'ee addunyaa yookaan ilma namaa akka ishee kabajuuf galateeffatuuf Waaqayyo dursee bultoo godhatee taasiseera. Waaqayyo ittiin seene ittiin ba'e jedhee dubbata jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyo kan Waaqayyo kabajuu ulfina laachuuf maal nulee yaasisa nulee yaasisu. Dhugaa ba'uu qabna amantiidhaan lapheedhaan hamma cita mormaatti hamma du'aatti hamma dhumaatti amanamaa ta'e. Ani immoo gonfoo ulfinaansiif kennaa jedheera. Gonfoo ulfinaa akka nuuf laatuuf nuti immoo dhugaadhaan amanuudha lapheedhaan deddeebi'uudha. Waaqayyo hunda keenya lapheedhaan nu haa deddeebisu. Abbaan keenya qulqulluun Efreem jecha kana yennaa hiiku galata Maariyaam kamisaa irratti hiikaa sababa Hewaaniin jannatni cufame karaa Dubroo Maariyaam lammaffaa nuuf baname. Balballi jannataa nuuf baname karaa Dubroo Maariyaam malee akka balballi jannataa hin banamne beekneerra. Amanuu qabna dhugaadhaan beekuu qabna jedhe dubbata abbaan keenya Efreem jechuudha. Kanaaf egaa maatii Waaqayyo haati keenya Dubroon Maariyaam egaa akka seensaatti erga haganaa jennee mee ragaa macaafa qulqulluu waa'ee qulqulleetti haadha keenya Dubroo Maariyaam tokko tokkoon akka eeyyan Waaqayyootti ni ilaalla. Kutaa isa itti aanutti Waaqayyo nu haa gargaaru. Kutaa barumsa keenya isa itti aanuun Dubroon Maariyaam qoricha addunyaati moo addunyaa miti jennee waliin diignee babal'inaan hiignee ilaalla. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Waaqayyo arjummaa isaatiin jaalala isaadhaan nu haa gargaaru. Kanaaf haati keenya Dubroon Maariyaam guyyaa har'aa ajaa'iba ishee raawwatte keessaa ajaa'iba Waaqayyo isheef kenne yookaan guyyaa har'aa kan ittiin yaadatamtu kan ishee ittiin yaadatamtu Waaqayyo isheef kenne keessaa boqonnaa isheedha. Boqonnaa haadha keenya Dubroo Maariyaam amajjii 21 haati keenya ni boqotteetti immoo bifa ajaa'ibaatiin Waaqayyo gara isaatti ol fudhateera. Kanaaf maatii Waaqayyotu filate Waaqayyotu foo'e kan Waaqayyo foo'e ulfina laanne galateeffannuun jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa itti aanu irratti qoricha addunyaati jennee maalummaa isheetiin qoricha addunyaa taate
maaliin jennee tokko tokkoon caqasaan macaafa qulqulluudhaan diignee gaaffii shakkitootaasiif illee deebii akka ta'uu fi kan isin biraan geenyu ta'a. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Arjummaan Ilmaa, Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, kadhannaan haadha isaa Dubroo Maariyaam, eegumsa ergamootaa eebbitolootaan nuuf haa ta'u. Maatii Waaqayyo daawwadhaatii wal biraan gaa sheer waliif godhaa jechuun dhaamsa koodha. Galatoomaa, eebbifamaa, galanni Waaqa keenya uumaa keenyaaf haa ta'u. Hanga bara baraatti. Ameen.